imala gara fuulduraa yakka hamaan himatamte gootee dhiiftee situ beekaati faamilii kiyyaa naman si beeku garuu akkan si beekutti bakka deeman jira shan dhiifama. Oolmaan hin deemtaa Habiibi? Deeman nan deema yoo na barbaadde sheer naa godhi nan dhufe yeroo biraa. حبيبي أنا ما ترى جرت أنت فوق راسي أنت فوق راس فيك والله أنت فوق متى فوق رجرت بقى ما ترى نجرت إيشي سجال لنا يرو يرو توكو توكو مو لينج فادر ما نكاد لينج فادر بلينج ما نبرسيس سريمتي أولمان ستو بالله سبارك ستو بالله أيه بقى نجام تراشي والله فيرومو كم أني فتي فيرومو كم نا وجي وجي نجشو كم نا وادن ورغرغارو دندو كم نان سيمبي كبر نما سيتنر كاغا تمالي سيمبي سيتنر كاولين ده إنسان سيبي كوي سيغالي rakkoon qabu already kana booda fi lammata immoo guys copy linki godhaa fi guddaa galatoom ከዛሬ ጀምሮ አንተ እዛ ጋ ቤስ ፋሚል ነው ቪአይፒ ነው ከዛሬ ጀምሮ ካቶኬ ኮስታ ተሉ ገለቶሚ ባይስ ጃለና ባይስ ከበኛ እና ጀባዶ ዲጋርዳ ጋይስ ኮፒ ሊንክ ጎዳፌ እሺ ኮፒ ሊንክ ጎዳፌ ፋዱ ሞቲና ሀቢቢ ኢጆለ ወሪ ሃናኒ ነጋፈቴ ናደቤ ጅራ ጉያ ሰዲ ናደቤ ጅራ ሃናን ጉያ ጊፍቲ ጉያ ሰዲ ናፋ ቶርቤ ናደቤ ኦኬ ገለቶማ አሰንዴቢያ ቆየል ቶኮ ኤአይ ከነ ገልቻ ይመቃ ተበደ ኤአይ ሞዲ ተረስራን ካሳ ወላሂ ነጀለታ አንጅርቱ ካሴና ማከን ወላሂ ቢላሂ ነጀለታ አንጅርቱ ኦርገልቻ ራን ካሳ ሞዲ ተር ኦኬ ኦል ጀልቀበረቲ ማለ ፉልዱራ ሙጃንጀራ ሙሁን ነምቤካ ነመን ንቤክ ነሚቲ ነሙ መጋሪ ተምቤካ ቆይ ጋና ጀለን ዱበቲኒ ኢብሰ ወይን ጎዳ ጅራ ነሙ መጋሪ ተምቤካ በዳሴ ሲምቤኩ ገሩን አመን ቤኩ ጋሪ ተኒ ሰቤካ ነማ ሀማ ወይነቲን ፈካቱ ነሙ ቀልቢ ቀቡ ወይ ተምቤካ ይቹ ማፍ ገና ወቹ ህንዴማ ገሩ የካ ሀማ ዳኒ መተሜ የካ ሀማንሱ ማሊኒ መተሜ ዮየተን ረጋማ ለተነ ጋፈቹ ደንዴሱ ቦዴ አካውንቲ ነማረቲ ማለቀ ሰሳቤ አብዲ ረጋሳብ ጀደኒ ነቲ መተኒ ከንከነ ሂሜሞ ዲማ ከኑ ብራን ገ ማሜ ቢ አቡ ሙአስ ከጀዱ ከነዳ ቹ ዳይ መታና መቲ ሚዋን ኩኒ አከሚ ከጀዱ ማሜ ራካኔ ኢመለ ገረፉ ዱራቲ ማልቱ ደለተ ጀኔ ጋፈና ማለ ገረምኒ ተኩ ጋፋ ያደ ፊዱ ነመሰነ ራካና ዋንታ ይፊ ማሜ ማልቱ ጅራ ኢሰከና ጉርባነቲ ናንጀተ ሞ ከምብራቲ ኦ ሰከና ተይሱ ማምቤ ኮ አዲ ፍሬንዲ ኪየኩን ፋሚሊ ኪ ሞ ከምብራቲ ማሜ አቡ ሙአዝ ኤጋሪዳ ጋላቶሚ ተኩማዳ ጉርባን ኢሱማ ካና ኢኒ ጅሩ ጀልቀበራ ካሴ ዋን tokko tokko akka haran taane irra deebi'ee dubbachuu barbaada inni jiru maallaqa akkaawuntii dhuunfaa irratti maqaa Abdii Raggaasaatiif jedhee guyyoota darbe keessa guyyaa kalee yoo jedhu guyyaa ji'a darbe kana keessa jechuudha maallaqa walitti sassaabe ammoo namni maallaqa sanyaatti jedheen hin jiru ammallee namni maallaqni kiyyachitti galee maallaqa kiyyachitti na jalaa hambifate jedhee gabaasa galchillee hin jiru Abdii Raggaasaatii fi gaaffii adeemsa Abdii Raggaasaa maallaqa walitti qabee jedhaa jirtu akkaawuntii isaa irratti immoo kan Abdii Raggaasaa irratti walitti qabe jechuu barbaadde no akkaawuntii dhuunfaati irratti akkaawuntii ofiiti irratti eessatti walitti qabe laayibii gubbaadha laayibii gubbaa miti garee waasappii keessatti walitti qabe gruppii gara waasappiitiin jechuudha ayyeetti fufa ayyee kanaaf yaa sirreessa kanaaf warri achiit keessatti maallaqa achi keessatti galchanillee maallaqni keenya achitti nu jalaa badee maallaqa keenya gara fideen argina namni jedheen jiru namni isaan maallaqa illee nyaatte jedheen illee jiru garuu maallaqni achirratti walitti sassaabamuun yaqiina ragaa isaa yoo gaafatan taate guyyaa kaleessaan nama 100 ol irratti maallaqa walitti guure jedheen nu ragaa beera jechuudha isa kana mootu maallaqa nyaatte namni jedheen illee jiru maallaqni guuramuu inni ragaa bahe maallaqni sun eessa jiraadha amma galchite yoo galchite riisiitii irratti galchite nu agarsiisidha yoo lafa jiraate maallaqa san ida'ama isaa nutti himiiti galchi riisiitii nu agarsiisidha gabaabdudha gaafii xumuradha Barakallahu fiikum gaaffii isaa dhageesseetta yaada kee ibsadhu ani immoo gaaffii hin qabaatu yaada isaaniitti hin darbin imala fuulduraa waan dubbatte naati dubbatte waa biraan si gaafan immoo kan jirarraa kanuma dhaabbiyaati immoo waan fedha keetii dubbadhu. Okay, duraan dursaa osooni gama kiyyaa hin dubbatinitti viidiyoo inni waraabeen si dhageessisee viidiyoo isaa sanarratti dhaabbadheetan deebii isaaf laadha. Siftillee waan jiru tokko himaa gaaffii keellee booddee.
rakkoon hin jiru agarsiisi fidi waan fidi. Ante mallaka maqaaf dirgaasatiin kaleessa sassaabaa oolte galchii jechuudha. Mallaka hamma ati guurte na bira jira waan ta'eef mallaka san galchiiti hamma boruutitti hamma boru ganamaatitti yoo kaatiin galchine taate mallaka hamma ati guurte na bira jira keessan isaa ati guurte si erguu danda'a. Galchiiti mallaka sana akkaawuntii abdii raggaasatti irratti tiraansfer godhi risiitii isaa barreessi risiitii isaa akkasumatti keessan na ergi jechuudha sii galee. Kana jechuun viidiyoon kun kaleessa poosti ta'edha. Kaleessa maallaqa maqaa abdii raggaasaatiin guurte galchi hisaabni isaa waan na bira jiruuf jennaan yoo ati hin galchine keessoon si erguu nan danda'a maallaqa kana galchi jedha. Ani gonkuma dhibbaan dhibbatti gidduu kana wanni an waa'ee abdii raggaasaa kaasee saantima tokko guure tokko hin jiru. Namoonni garee keessa jiran ullee jechuudha. Namoonni bakkee kana keessa jiranu namoonni garee sana keessa jiranu as jala jiru. Dhibbaan dhibbatti viidiyoon kun kaleessa poosti ta'ee dhibbaan dhibbatti wanni an maallaqa tokko maallaqa abdii raggaasaatiif kaleessa malee dheengadda guure tokko hin jiru torban kana ji'a kana keessa guure tokko illee hin jiru maqaan isaa dubbadhe hin jiru inni lammataa. Maallaqa asuma dhaabbee gaaffii tokkummaa tartiibaan sitti deema. Maammee jalan dubbatiin. Maammee jalan no tartiibaan natti deemta gaaffii adeemsa. Qoykaa tartiibaan natti deemta rakkoon hin jiru. Garuu maqaa abdii raggaasaatiin maallaqa funaanteetta moo hin funaanne? Deebii isaa san siilaadhaan habiibii sii fallaadha dhaggeeffadhuuti. Aan kiyya gaaffii isaatiif. Jarri soba jedhu qoy maal obboleessa kiyya wala hubannu baran namas beeku nama haaraa miti. Garuu maqaa isaatiin funaanteetta moo hin funaanne kana naa deebisii kan itti fufi. Ilaal tokkee gaaffii kana si deebisuu fi ani waan tokko fageenya hin jiru dhaggeeffadhuuti. Garuu gaaffii. Bar fageenya jirtan jennee. Garuu maallaqa kana maqaa abdiitiin funaanteetta moo hin funaanne gabaaba lamutti hin fufu haasaa sittan dhaaban. Funaante moo hin funaanne? Maafi maalum. Tokkee. Funaanteetta. Ilaa seenaa qofanaa deebisi itti fufta haasaa itti fufta. Funaanameera abdii raggaasaatii maallaqni funaanameera abdii raggaasaatii fi maallaqni gale lafa jira dhaggeeffadhu sitti maasumatti. Gabaabumatti sitti ma dhaggeeffadhu. Ishi obsi mootii obsi qoy akkati deebinaa deebiftu obsati. Akkamitti kiyya fiti. Maallaqa qoy ka yaada akkati namaa galchitu ufanii bara. Maallaqa maqaa abdii raggaasaatiin funaanameera osoo hin taane maallaqa maqaa abdii raggaasaatiin funaante qabdaa gaaffii. Maallaqa maqaa abdii raggaasaatiin kan hin funaane sitti moo kan isaatti nan deebi'a. Siif deebii kennu. Jira moo hin jiru? Siif deebii kennu kan isaatti nan deebi'a. No, la maqaa abdii bar tokkitti dha bar maqaa abdii raggaasaatiin maallaqa funaanteetta moo hin funaanne? Funaane jira. Deem bakka itti deemi yaada keem. Kaleessa viidiyoon kun poosti kan ta'e kaleessa poosti kan godhame ijoollee laayivii irratti illee kan nawaaman kaleessadha. Dheengadda maallaqni an funaane tokko hin jiru abdii raggaasaatiin dhibbaan dhibbatti jechuudha. Ji'a kana keessa abdii raggaasaa yeroo zayitiin itti nammuun funaanee gargaarsise malee ji'oota kana keessa raamadaana keessa kanan gargaarsise. Inni lammataa immoo hisaabni birrii ati funaante na bira jira keessaan si erguu nan danda'a waan jedheefi himata kanaaf deebii laachuudhaa fi hisaaba san birriin achi keessatti funaanamee ani gara abdii raggaasaatti akka hin galle dhorge yookiin immoo dhowwatame tokko hamma kana jechuu fi hisaabicha gannaafa baasu birrii hamma kana dhorgatteetta birrii hamma kana funaanteetta hamma kana achi keessatti funaantee gara abdii akkaawuntii abdii raggaasaatti osoo hin galchin hafte yoo jedhee gannaa fide ani maallaqa tokko saantim cabaa saantimni tokko yoo irraa hafe birrii ijoollee irraa hafe osoo gara akkaawuntii abdii raggaasaatti hin hafin hin galin hafe anatu hattuudha. Yoommoo inni osoo quba hin qabaatin baay'ee way al tokko tokko gaaffii yeroo gaafattan namarratti himata gaafa bantanu of danda'a hirkattummaan hin deemina. Namni jedhe hin deemina. Tokko laa dhaggeeffadhuuti. Yoo inni immoo waan kanaaf ragaa dhabee waanan raawwadhee jiru tokkoof waan lafa jiru tokkoo fi faallaa ta'e maqaballeessi akka ta'e asumaan akka fudhatee naa galu sitti mu barbaada. Maallaqni kan inni sassaabame. Maqaasii balleessu abbaan fedhe. Maallaqni tokkee kan inni sassaabame gaafa Raamadaana keessa akka carraa ta'ee gareen namatu walii fi ijaaramee jira. Ijoolleen keenya Yusuriin illee as keessa jirti. Beekuu dandeessa. Ijoolleen asumarratti hiriyoota kiyyatachi keessa jiru. Osoo gareen kun ijaaramee jiru. Dhaabbadal tokko. Yusurii baara hin jirtu moo?
Yusuriin baala hin jirtu garee sana keessa jirti bar. Hin beetti bar dhaggeeffadhuuti. Gidduu kan akka maallaqni sassaabamnee akka himanni kun faallaa Yusurii amman fida. Yusuriin fida. Jiraannaan baay'ee gaariidha. Yusuriin faa badiidha. Jidduutti waan tokko sirreessuu barbaada. Tokkee. Adubbatu. Obsaa adubbatu. Afita obsaasin. Tokkee. Gaafa gaafiif deebii wal nu raawwachiiftu tokko gaafataan isaa gaafatamaan ana taajjabbiif teessee dhaggeeffataa murtii murteessita. Namoonni kaan taajjabbiif yoo ta'e malee Yusuriin osuma dhufte maa jimmittii kan hin ta'in maa liibiyaan ta'in maa toofit dedoo hin ta'in taajjabbii gidduu keenya. Namni na duuka hiriiruu dandeessu na duuka hiriiriitii isa arrabsi. Namni isa duuka hiriirtee na arrabsuu dandeessu isa duuka hiriiriitii ana arrabsi. Namni dhugaa barbaaddu immoo dhugaa duuka deemi. Kanuman jedha. Warri kaan taajjabbii. Nuti dhugaa barbaadnu eenyurraayyuu fedhiin qaba. Eenyurraayyuu. Abbaa beekaa kanaa jiru. Gaarii. As keessa. Waa obsaasi. Obsaa ustaaz. Obsaa keessan gaaffiin galeera. Gaaffiin keessa awwaana isa gaafa dhuganaa ofii kiyyaa mataattan qaba waan ta'eef isa keessanii obsaasi. Okay. Jedheerratti waan tokko waan sirreessu qaba tokkummaa. An kiyyan finne bar dhaggeeffadhuuti. Tokkee gaaffii ani gaafa. Mee fixatu obsaasi. Gaaffii ani gaafadhu maammee Abumuaz. Himatan irratti bantetti hisaabni riisiitiin lafa jira jettee birrii meeqatu guruupii kiyya gareenumatu liifii sana keessatti Abdii Raggaasaatiif biraa dhaabbannu jedhamee sassaabamee ka'ee osoo biratti hin galin hafe birrii meeqaa hajamti hisaabni isaa meeqa himata gaafatan hisaaba sanaaf immoo deebii siilachuu jedhetan yoo hisaabni sun immoo ati hin beektu ta'e of dandeessan jirtu hirkattummaadhaan duddubbaa deemaarta yoo ta'e immoo deebii siilachuu fi ani eeyyamamaa miti. Okay, dubbadhu tokkummaa. Waan inni jedhe deebisaa ayyan gaaffiin qaba garuu itti dhufa rakkoon hin jiru. Waan takka rakkoon qaba akkanuma nuti hin tallaa isin akkanumatti nuti hin tallaa. Viidiyoo an hojjedhe irratti xiqqoo yaada na xalafuu barbaade. Guyyaa kaleessaa jedhee jedhe. Ansi jammar yoo loqoda irratti namni kan dhabu taate malee waan bara dheengaddaa darbelleen kaleessa waan akkanaa hojjetaa turan gaafa jedhe. Kaleessa yoo jedhe waan bara daddarbeetti illee kaleessa jechuun hin danda'a. Siigalee kalee jechuun guyyama allafe guyyama darbe kana qofaa miti. Sahih borii kaleessa jedhame hojjetan kun sirrii wal dhabsiisu afaan walii galaati kun. Baay'ee gaarii. Inni tokko mootu inni jedhe inni irreen harka jira jedhe mootu sirriidha riisiitiin ijoolleen irratti galchaa turtan harka jira. Ani daama isaatiin shaashan beeku. Riisiitiin harka jira sagaleen isaan harka jira. Wanni jarri achi keessatti waliin jedhaa turan ka jarri warra rabbashaa turan ji'a kana keessa guurre jedhe ji'a kana keessa akka inni guure immoo si agarsiisan sagaleen na bira jira. Sagaleen mootu sagaleen ani gasseena jedhe guruppisan keessa qoy. Ragaan gaafatee waan nu badheesu jira obsaa. Yoo inni morme yoo inni kaadee kan hin guurre jedhe ragaan baasaaf. Si galee of danda'e dubbadhu naan jedhe of danda'e dubbadha yoo mootu lakki sagaleen kun kaji'a kanaatii miti ka jedhu taate guruppicha abbaan guruppichaa isa waan ta'eef sagalee san guyyaa deetii guyyaa itti sagaleen sun qabame inni baasuu hin danda'a waan ta'eef sagalee san baasee naaf sobsiisu. An sagalee illee baasee fi hin argisiisa. Sagalee achi keessatti warra rabbashaa turan illee guyyaa inni murteesse illee hin argisiisa. Akkasuma mootu yoo maallaqni tokkollee inni irratti hin galle ka jedhu taate ani mootu tiraanisfarii ijoolleen irratti galchitee riisiitii achi irratti ergaa turan hin argisiisa jechuudha. Yoo inni mootu ani maallaqni inni irratti hin galle haa jedhu hin argisiisan hunda isaatu waan ijoolleen achi irratti walitti qabde garuu dimshaasha isaa hin beeku. Dimshaasha namni beeku isa qofa dimshaasha isaa birrii 5 taatu 10 taatu waan achi keessatti walitti qabe nutti haa argisiisu jechuudha. Gabaabudha. Fixattanii? Yaa xumuraa hin gabaabse. Okay. Amma riisitii qabdan kaalkuleet godhaa as keessa taatii ragaa akkas hin fayyadu waan isin sirreessa ragaa fidatan jedhe waan ta'eef isan qabne rakkoo hin qabu. Yoo riisitii of hirkaa qabdu ta'e ragaa ta'uu danda'a. Akkamitti yoo jettan kaalkuleet gootanii amma sirka jira jechuu dandeessu. Meerri yoo jedhe riisitii sana kaalkuleetii waliin agarsiiftu ammuma qabdan irratti fuulleffadhaa ragaa ta'uu danda'a tokko. Lamaffaa maammee waa gaafa imalan waa gaafadha. Waa tokko sitti himan abbaan fedhe iyyee yookaan qimii wayi namarraa qabaadheen dubbadduun dhugaa malee akkana gootee natti dhiyaatteefis dhugaarraa hin dabu narraa fagaatteefis dhugaarraa hin dabu. Abbaan fedhe nu jibbuu danda'a abbaan fedhe nu jaalladha qophaa kun ustaazota irra jiru fayyaa jala dhaabbataa ture gaafasuma yaa tasfaayee hattu si galee gaafasi maallaqa hiyyeessaa dibbiin gootu qophaa kiyya jechuudha qophaa kiyya miidiyaa raasaa ture. Akka targaa turte jechuudha. Qophaa kiyya. Miila tokko nan fayyaa namaa qophaa kiyya dhaabaa ture. 18,000 bakka tokkotti walitti qabe qophaa kiyya jechuudha. Sababa isaa dhugaan sharafu jedheen didde nama sana jechuudha.
dhugaa sharafeen kennu utuu jedhu dhugaa sharafanii kennuu barbaadanu dhugaa dabarseen kennu jedheen namoota miila tokkoon torban tokko dhaabe jechuudha. Sana ana beekamaadha natu fide jechuudha. Siigalee achi fiiganii dhugaa sana booda namni qalbii qabu fayyaa jira taazabee amma wal saaxiluutti deebi'an karaa keessoo jechuudha. Kana jechuun dhugaarraa hin dabnu jechuudha. Gaafa sana namoonni gurguddaan arrabne irraan tolle hedduun na arrabsan. Namoota maqaa dha'uun barbaadu. Siigalee garuu harrafame jedhee harkan kennine dhugaarraa dubbatti hin deebine. Osoo na argaa dubbadhee namuma sanatti gora jechuu barbaadeetan. Osoo na argaaf dubbadhe yookaan namni wayi naa jaallatu namni naa faarsuuf osoo hojjedhe garuma namni itti duule isatti duula. Qobaa kiyya garuu miila tokkoon agan nama dhaabe argiteetta jechuudha. Ashmuriin fayyaan namaa inni sheekiin qeesiin na arrabsaa ture akka dargaa turte. Kana wantan sii kaasee fi dhugaa irraa akka dhaabbannu siin jechuu barbaadeetan. Dhugaaf jiraannaa jechuu barbaadeeti malee dhimma biraatiif miti. Gaaffiin si gaafa. Maallaqa maqaa Abdii Raggaasaatiin funaante kana akkaawuntii Abdii Raggaasaa irratti dhila kallattii maannaa deebiftati. Angaaffii qaxxaamuraadhumaan si gaafa waan ta'eef. Maallaqa maqaa Abdii Raggaasaatiin funaante kana akkaawuntii Abdii Raggaasaa irratti funaante moo garee kee kanarraa akkaawuntii kee irratti funaante. Kallattumaan jechuudha. Imala sin gaafadha. Okay. Akkaawuntii kiyya irratti maallaqni funaaname jiru gareedha waan ta'eef ijoolleen achi keessa jiranuu akkaawuntii irratti walitti funaananii achi kaanii gara Abdii Raggaasaa dabarfateera. Birriin tokko osoo nafin. Qoy obsati. Akkaawuntii Abdii Raggaasaa irratti lakkanuma qofanaa deebifta. Akkaawuntii Abdii Raggaasaa irratti funaante moo akkaawuntii dhuunfaa keetii irratti funaante? Kan kiyya miti. Akkaawuntii garee ijoolleen achi keessa kaa'atanii jiran irratti kan ijoolleen duraan irratti namni gargaaramu irratti akkaawuntii fidanii sassaabaniiru. Jalqabumaa duraan akkaawuntii sanarratti sassaabu waan ta'eef kan arjoome gareedha malee Abdii Raggaasaatiif yeroo sana kan arjoome gareedha malee nama dhuunfaa miti. Akkaawuntii sana walirratti sassaabanii isaaba walii rukutatanii achirratti fidanii maxxansanii. Akkaawuntichi imala akka walii galluu fi akkaawuntichi maqaa eenyuutiin jira? Maanno qoystii garee keessa galeedhaan akkaawunticha. Eenyu ka jira akkaawuntichi biyya? Nigdi baankiidha eenyu ka jira? Eenyutu qabata? Nama qabatu nuuf fiduu dandeessaa? Ani bar nama qabatu sii fida. Akkaawuntii waan kanaaf immoo deebii isinii laachuuf qophiidhaan dhaggeeffadhuuti. Nama qabatu isinii fida. Ela dogoggora waan tokkittiin sitti hima. Imala waan tokkittiin sitti hima jechuudha. Arraba kee sirriitti ofiin dogoggorsiisin tasgabbaan. Arraba kee gaafan siin jedhu anallee namallee akka ofitti mufachiiftu barbaadu dhaggeeffadhu. Akka waa wal si jalaa dhaanee tasgabbaa'isuuta dubbadhu waan si gaafatamu. Maaliifi akka waa si jalaa waliin rukunne laphee si baadha kun. Kan of balleessus kan of tolchus tokkummaa si balleessa yookaan maammee si balleessa osoo hin taane yookaan nama biraa si balleessa osoo hin taane kan of balleessus kan of tolchuuf si ibsi qofa. Namni tokko si balleessuu hin danda'u. Namni tokko si tolchuu hin danda'u. Garuu si ibsi qofa. Si ibsi qofa kana immoo of eeggannoon wantoota itti dubbattu wantoota ragaa qabdu irra dhaabbadhuuti nama ofirraa difeensi godhe ofirraa deebisuu danda'i ragaadhaan jechuudha akkasitti hubadhu. Amma wannan si gaafadhe akkaawuntii sana laal tarii wanti natti ergame jiraachuu mala. Akkaawuntiin sun kan garee yoo ta'e eenyutu itti gaafatamummaa akkaawuntii sanaa of hirka kaa'atee ta'a tokko. Eenyutu maqaa immoo maqaa nama meeqaatiin baname yookaan garee ta'e maqaa nama meeqaatiin baname yookaan garee wayii ta'e garee wayii dhaabbatee irratti hundaa'ee jiraata. Kana ifa naa godhime. Kau galti kun bitu kan natti mul'atu. Ijoolleen achi keessa jirru suni ijoolluma biyya ormaa jiranudha. Ijoollee biyya ormaa keessa waan jiran jennaani gareedhaan banachuu hin dandeenyu akkaawuntii. Gaafa nama gargaarru akkaawuntii abbaa tokko achi keessa amanummaan kaanee achi keessaa immoo anis birrii 10 ofii kiyyaa birrii 100 nama gargaaruu waan hin dandeenyeef birrii 10 walitti finnee achirratti sana booda nama gargaaruu sana gargaarra. Akka carraa ta'e yeroo sana Abdii Raggaasaa gargaaru jennee achirratti walitti sassaabame birriin sun gara Abdii Raggaasaatti zooree Abdii Raggaasaatiif seenee jira. Ragaan jira Abdii Raggaasaatti zooruutti. An ragaa guutuun qaba tokkee. Guutummaa guutuutu ofirraa qaba bar. Kana waan ana gaafattanii qaxxeeta ana gaafattanii ammas tokke wanni sitti madhumaan wanni siin dubbadhumaan beektaa himataa fi matamaan anaa fi maammee qofittiidha. Kana gidduu nam tokko seenee dubbachuu hin danda'u. Yoo ka seenee dubbatu ta'e anaaf abbaa sana walitti ceesisiiti nuuf abbaan sun waliin haasofnaa qaama bira akka lafaa kaasee akka gaafiitti naa gaafatu. Akkasiin jedha nama lama sadii keessummeessu sababa dandeenye baana. Okay, thank you. Atamma Abdii Raggaasaatti dabarsuutti ragaa qabdaa jechuudha maallaqa. Qua obsaasin. Obsaasin awwaanan gaafadhaa jiru. Okay.
ragaan hin qaba jedha. Ragaa isaan ilaalla. Ragaa qabaannaan gaaffii waan ta'u Idaama beeku. birrii maa kaalkuleeshin godhi jedhi tokko maaliif kana keessatti idaama malee yoo inni baasee ijoolleen tarii nyaatamuu danda'u yookiin immoo ani immoo akka nama nyaatetti yookiin namni abbaan sun akka nama nyaatetti ilaalamuu danda'a waan ta'eef riisiitii isa bira jiru hunda isaa ida'ee birrii amma kana akkaawunticha irratti galuuf dhiisuu isaa kenne tarii isaa ol ta'uu danda'a isaa gadi ta'uu danda'a rakkoon hin jiru isaa itti gaafatamummaa na fudhaa. Namni risiitii natti ergite kuni tokko tokko natti ergi walitti hin ergini walitti waan ergamu ta'e obbeetta abbaanii tokko tokko natti ergi walitti hin ergini akka hunda isaa arguu danda'u jechuudha. Al tokko bilbila kaasaa. Mashallah. كيف حالك زين؟ زين. أنا أريد دواء. Yoo sagaleen koo jiraate inni dhaga'ama sagaleen imalaa fi maammeen. Inni dhaga'ama tokko. Beellama isinii kennuuf deemaa dhimma shokkaa inni itti dhufee deemuufani kan walitti deebiin ragaa fudhadhuuti. Egaa yeroo keessan eegee maammeen fa'aa baay'ee na ture beellama kee eegee garuu beellama koo irratti naan mijenne dirqama ba'uu na barbaada. Silaa audiyootti deeffadheen dubbadhan ture ragaa kee boritti qopheeffadhu inni sidaama isaa qopheeffatu waan qabu. Ati immoo ragaa kee sanaan diffeensa ofirraa gootaa galchitee tataanaani. Sana booda yaadan sii kennu qaba akka nama tokkootti nuti yookaan wal balleessuu qofa irratti hin fuulleffannu dhugaati qabaattes namni ati dhugaa qabaannaan dhugaa si jalaa sharafuus hin jiru ati dhugaa qabaannaan dirqama maqaa kee balleessuu fedhii hin qabnu yeroon koo gaheera waan ta'eef walitti deebina boruu walitti deebina tolee maammee fi imalaan wanta jarkaan yeroo keessan rakkoo hin qabu. Asirratti waan daqiiqaa takka isin dubbisuu maammee isin dubbisuu hin danda'u dhiifama naa godhaa dirqama waan hin bahu ta'e jechuudha. Dirqama egaanis hojjedhee nyaadha akkasitti qaba inni hojii imalaan amma fakkeenyaaf hojii hojjetatee fixee dhufe imalaan hojii hojjetatee fixee dhufe jechuudha. Hojii anis hojii hin qaba waan ta'eef ati illee keessatti maammee walitti kaameraa ofirraa cufee biizii ta'aa jira waan si ajaa'ibu bakka rakkoon qaban. Bakka walitti deebina boruu isin jalqaba boruu isin keessummeessa tolee. Tokko asitti akka dogoree ani dirqama halkan keessaa sa'aatii 9 malee bahuu hin danda'u. Gonkumaa bahuu hin danda'u. Nan godha sar. Nan godha rakkoon hin jiru. Sa'aatii 9 fi daqiiqaa 10 irratti natti bira argama rakkoon hin jiru. Barakallahu fiikum. Walitti deebina maammee walitti deebina thank you. Amasagginaalloo walitti deebina hojiin qaba. Finfinnee dhaqila. Lobboo obboleettii keessan inni wajjin hambisaa. Maal maqaan isaattan? Khalid. Maqaan eenyuutti Jamila? Ahmadiin Shee Mahammad inni nama lakkoofsa isaasii kennee ka'e. Kadiiri. Hojjetu sun Khalid kan keessa. Kadir beektaa Khalid mee kan Kadir kennime. Inni gaamu fuudhee kaane mucaasa si keessa lakkoofsa fuudhee kee hojjetaa jiru sun keessa. Kunoo ammas Wal tokko mara qabee jira mubee. kan wali nama lama jarri nama lama kunoo Khalidin beeka. Dawwalaaka. Khalid mee itti mime ati. Natti beekaaliti. Turba. Barreessa irratti Khalid. Qoyaa himu. 17 jedheera. 17 jedheera. Turba. Saddeetamii torba.
አቤት እሺ ኮረቶር በእኔ ዳባን ጀራና ሙቤ ሰደተሚ ቶርባ ሰደተሚ ቶርባ ሶዶሚሸን ዱዋፉር ሶዶሚሸን ዱዋፉር ኩኖ ኮመንቲ የለስኒ ካዳበር መቃሳ ኝን ይሁን Karra baja da baoli. ወለቲና ወላሩ ላላ ለማንጀራ ይቤዚና ወለቲና ወላሩ በቃ ለኮሰም በረሲና ፉዴና በቃ ለኮሰም በረሲና ፉዴና እሺ ሚፍታ ማምኑ ጋቻት ሃያ ሙባረካ Kanaafi mucaa kanadha. Soyyee xiqqooshee dubbadha. Mucattiirraa dhageessaa laata? Sooyyee koo mucattiirraa dhageessaa laata? Akkaataa isaa jechuun namni kun wannan si hubachiisu tokkotti immoo jira. Namni kun ji'oota muraasa dura na biratti dhiyaatee nan kaffalaa yeroo naa qabi jedhee akka irra jiru illee natti himee narra jira eeyyanii. Nan kaffalaa fi jedhe ji'a fuulduradha nan dagadhe sana booddee mucaan waan baay'ee biizii ta'eef natti deddeebi'aa turte haati dhimma hin keessummeessine akka irra jiru ofii isaatiif iyyuuti anaan na biratti namoota 2000 akkasuma ture gaafasillee ji'a fuuldura natti fakkaata nan kenne dharra immoo deebisee gaafan itti bilbilu nooti kennaan jiru naan jedhe amma isheerraa dhaga'e jechuudhumaa fi booda itti deebi'aa dubbadhu obsi. Ani keessanillee soyyee namni lakkoofsa keenaa kennee jennaanii si bilbilee jennaan gaaf tokko tarii hojiirra jirta ta'anarraan kaasne sagaleellee si qabee tureera ji'a 2 ol ta'a. Mucaan kun tureera birrii ergan harkaa fuudhee bara darbe keessa bara yaani gara dhumaa ji'a 8 gara dhumaa keessatti kenne kun amma waggaa fixuuf deemaara. Fidee tokkeetti madhee jennaanii hin beellamame nama lama dhufanii asii wajjin waadaa itti galanii si wajjin jirraan kaffaltaaf ittiin jedhanii bahanii. Gaafa jiini sun ga'ee jedhu naa kenni birrii kiyyaa nan rakkadhe ani kosaatii rakkadheettiin ergadha lafaa ka'ee miti akkati kiisii kee keessa kaawwattu miti birrii kiyya naa kennennaan adaraa kenna eeggadhu naan jedhe jennaan ammas ji'a tokko irratti dabalee eeggadhe ammas hunuma neege ammas hin kennu gaafa duubaa hin agahu immoo ittiin kennu jedhee haasa'a mucichi jechuudha. Humna kiyyaa ol ta'ee engadda gastii kiyyarra taa'ee bu'aa ture yaani jechuudha. Maaliif birriin tokko nama rarti ani gola madaamii keessatti gubadhee jira dhaqoon qa'ee bodhee ta'a waan barbaade ta'ee ta'a arrabsamee ta'a inni garuu nama akkasii miti jechuudha. Ani garuu namni tokko rakkataa laata lakkii nan dhaggeeffadhaaf jedhee eeggadhe inni garuu akka ilmoo dhiiraatti naasa'u gurbaan kun jechuudha. Ani amma kanayyuu amma kana nama rakkisu dhugaa dubbachuu otoo safara kiyya ta'e jechuudha. Eessa jiraatta? Eessa jirtu? Ani Dubaayii jira. Maaliif tilaatte birrii kan? Birrii biyya ergi jedhee nan erga jedhee sagalee isaa hundayyuu nan qaba amma ittiin ergee amma irratti hafee rasiitii hundinuu na bira jira naan. Ishi birrii meeqatti ergaatti? Birrii meeqatti ergitu? Yeroo sana birrii Dubaayii kana birrii 14,000 fi birrii 6 kennanii. Ashimoo? Yaa birrii Dubaayii harka kiyyaan otoo hin taane baankiirraan itti ergean. Baankiitiin itti ergite. Okay, kanaafi ragaa rasiitii birrii qabdaa jechaadha. Maqaa masaatiin gashite? Yaa zariin guddataa diigamoo eenyu jedha maqaan isaati. Ati kanaafi rasiitii baankii maal irratti itti gashite? Ani yoo dubbachuu baadde jira rasiitiin isaa asirra ni jira. Waan manni biyya galchallee ni jira. Hammi irratti hafeellee. Qoy na dhaggeef al tokkummaa kana ilaaltee adda baasattee taate? Rasiitii isaa ilaaltee rasiitii harkaan qabdii mucaan harkaati. Nan qaba osoo hunda galatoomii al tokko nan deebisaa fi qoy. Ani kallattiin isaa bilbilee gaafan hin jedhu rasiitii natti erguu dandeessan hin ilaalle. Bilbileen dubbiin kun akka miidhee gaafee akka nam tokkotti jennaan eeyyeetii jira. Guyyaanaaf qabi nan galchaa fi anaan akkasumatti walii galee namni kun osoo si kaadee jira gaatti barbaadda mitiire hin kaanne ammallee san bilbilee nan kaanne nan galchaaf jedheen ture amma mootii na loltee moo maallaan jedhe waan isiin na loltee ishi walitti sin aarsine jennaan lakkii gonkumaa yuun kennu namni kun hin kaanne sooyye hin kaanne si galee narra hin galle hin jenne waan ta'eef badaa akka hin karakkarreechuu barbaade tarrisiiti. No akkasittuu hin ta'in
amma rasiitii harkaati qabdi taanaan karaan harkaa fuudha mucaa kana salphaadha bilbilees gaafachuu dandeenya waan biraas jira gatii ta'ee fi rasiitii maal harkaa qabdi ragaa jechuu barbaadeeniidha amma kan adda ol gaafattaniiti. Risiitiin an qaba itti kasiin qabdi kan risiitii ofirkaa qabdiin mir. Rasiitii illee riikoordiin isaallee ana bira iyyuu jira risiitiin isaa jechuudha. Maqaa rasiitiin qaba taanaan ati indoom tokkummaan bira maaltu dhufuu si barbaachisa giiftii koo daqiiqaa sakandiitti deebisisatta. Jechuun waan kana immoo gargaaruu barbaadde ka'u maan beeksu akka eenyu tokkotti gargaaruu barbaadde. Ba'uun dandeessaati. Ba'uu baatee dhufuun dandeessaa na bira. Toyyee kwani mana kontiraataan jira. Okkee jaartiin madra jirtullee. Rakkoon tokko hin jiru ani mucaa beekaa kanaafi nan bilbilaa nan gaafadhaa. Akka jaarsummaattiin gaafannaa nama tokko duraan dursee wal dhabbuu keessan hin barbaannu kufaatiin isaa mucaa kanaa ka'umsa nuun ta'u tokkoffaa ati mataan kee balleessituudha birrii hamma kana ga'u idda colattee idda hojjettee iddatti dadhabdeeti booddee. Sooyyee afaan itti qabaa dhiifa manaa godhi birrii kana immoo irraa galcheera sooyyee birrii kana immoo galcheera barri muraasuma tafe. Birrii meeqa tafeerraa? Tafe sooyyee kokkuma lama birrii Dubaay. Birrii Dubaay kuma lamadha kana. Ilaa dhaggeeffadhaa nama kuma lamadha kana sirra jirtanii. Boruma keessaniif iyyuu hawaalaatiin hin ergina hawaalaa erguun inni ergus wanjalanyaa no. Inni galee mootummaaf kaffaltanii taaksii biyya keessaniif kaffaltanii biyya kee gargaarteef gargaaruu keessii wanti. Inni galee tokko kana lammaffaa momma isaan namni nuun gaafatu jedhaniidha namoota hedduun kan isaan akkasiin ijoolleetiin wanti hojjechaa jiran kuni baay'ee wanjala guddaadha biyya kana keessatti jechaadha. Inni guddaan seera biyya kanaa beekta taana situ irra oolaa. Ati manaan baatu tokkoffaa mucaan kun birrii kana kaffalu hin kaffalachuu isaatu hin ta'ini hawaalaa erguun yakka isa guddaadha biyya kana keessatti. Namoonni baay'een waggaa kana akka nu biraatii qabamanii galanii haadha manaaf abbaa manaa ijoolleen gurguddoo jalaati reefu ka'anii biizinasii xixinnoo jalqabaa jiranii waan guddaa argatanii min birrii 100 birrii 50 fedhanii darbatamanii biyyatti galaa jiru. Kanaafi of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Ani immoo mucaa kana nan gaafadhaanii nan bilbilaa maaliif hin kennu akka jedhee al tokkos gaa waliigaltee keessan hin beeknu beektaa amma nuuni kanaaf harka keessan gashan gaafa waliigaltanii waan meeqa walii dabdaabbee walii barreessitanii jaalalaa wal dhubdaniitu macarashaa irratti immoo jaarsummaa jettu ani hin jaalladhus akkasi. Digalee maaliif no dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu jiraannaan sooyyee hundi keenya bikee saabaan ayyuutu ela dhaggeeffadhu la anamma haayif baay'ee isa kottu naagashiitiin taanaani rakkoon tokko hin jiru. Mucaa kana wajjin garuu tokko immoo gaafa gaarii wal duukaa gaariitiin dabarsitanii akkuma obbolaatti wal duukaa gaariitiin dabarsitanii gaafa namni sun kiisiitii dhabu rakkoon hin jiru bornaa gashita iftaannaa gashita waliin jettanii namni sun immoo gaafa dhabu obsuu dadhabdanii arraban hidda dhukkee namarraa kaastanii booddee sooshaal miidiyaa irra nama baasuun sirrii miti. Galee inni kunis nama mormaan. Sooyyee koo nagaan siifa ta'u. Ameen ameen. Tokkummaa namni mootii jedhamu sa leevilii 27 jala jira sooyyee namichi intala tokkos 500 nyaatee jira dhiira wayis nama 200 nyaatee jira jedhamaa jira mootii ol galchaame dhufee sinis ta'e musa leevilii 27 lakkoofsa tokko tartiibu maalitti deemnaa? Kanaaf isa kana anamma mucaa kana namni tartiibu maalitti deemnaa? Mucaa beekaanii akkuma jedhame dhugaadha beekaanii. Sooyyee maalluu goota beektaa? Annan gaafadha baqa mucaa gaafadheenan walitti isaan fidee akka isaan fudhata akka isaan raawwatan nan godha bakka. Sooyyee xiqqoo ishee yaada kee irratti waa xiqqoo ishee sitti bu'u ifamaa wajjin. Sooyyee waa tokko na dhageessaa sooyyee qoyal tokko obsi. Obsi na dhagaalta. Eeyyee. Na dhageessaa? Bakki dhaloota isaanii gargari kana jechuun akka itti kaffalchiisu hin beekan ture. Bakki dhaloota isaanii Oromiyaa keessaa bakkoota garaagaraati namni bakka tokkotti hin dhalatu. Humnaanis itti deemuu dandeenya garuuti wal fokkisiisuun gaarii miti maatii asirra wal fiduun gaarii miti. Birriin kunis birrii xiqqaadha 2,000 kaffalee fixee naannoo 2,000 akka safe birrii Dubaay jechuudha. Yoo danda'ame mucatti akka dhuunfaattis yoo inni siin illee akka ofirraa siin deebisa ta'eeti akka itti fuunu beekina mucattii xiqqoo wanti gargaaramuu ni qabdu. Information aga akka argattu gochuudha. Isheen inni ijoollee keenya gara sikkoo mandoo natti fakkaata ishee wallagga taatee shawaa taatee quban qabu obsiini. Kana waan jedheef maatii firootan isaa hin beektu jechuu barbaadeetani. Kanammoo ani baradhe akkan itti kaffalchiisu hin beeka jechuudha. An kanan barbaada waan ta'eef.
ati immoo akka jaarsummaatti nuuf dhaqii gaafadhu kaffaliif jedhee irraa nuuf fuudhii fi walumatti deebinaa jechuudha barbaadeetan. Iddanan kaffale jedhe nama gaaffiin koo tokko iddanan kaffale jedhe maaliif didee hin arrabsiteen immoo maayin. Soyyee sitti bu'anii jedhe. Natti buute naan jedhe yaa akkanaan jedhee sana moo dhiifaman si gaafachiise naan dura galcheera jettee viidiyoo waraabduu naan jedhu utuu ati hin galchine akkamitti galcheera jettee viidiyoo waraabdii gaafa ati galchite galcheera jettee waraabdiin jedheen yeroo ati galchite kaate osoo ati hin galchine akkamitti viidiyoo waraabdee poosti gooti dura galchii ka'iiti gaafa ati galchite kaate immoo isiin immoo naa galcheera jettee viidiyoo si waraabdiin noo naan jedhe dura viidiyoo waraabduu kun immoo sirrii miti kaa sooyyee hin fudhanne waan ta'eef na lolteetti jedhe oosi lolte dhiifama si gaafattiin jedhen viidiyoo immoo jalqaba waraabduu jedhe akkamitti utuu hin galchinnaa galcheera jettee sobdee viidiyoo waraabdiree sooyyee akkasinaan jedhu kaase bara. No, utuun galchini viidiyoo waraabamu tokkoyyuu hin jiru. Waan inni galcheef galchiteetti waan inni hin galchineef immoo harki isheerra jira taanaan dirqama na kaffaluun beektaa. Miyuuti godhe. Dirqama na kaffaluun. Kanaafi bilbileen gaafadheen akka inni kaffalu goona rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Na barreessi ana dhaayidhiiti eewudha maqaan kee ettee bareeddu. Soyyee qonni keessaan sagalee sii qabe lakkoofsi. Obsi garaa kooti amma deebisii dubbisi haaromsi deebisii dubbisi sagalee qabde caala nama dhibba tokkotu sagalee qaba. Soyyee ilaali dhaggeeffadhu ani mucaa kana yaada biraa waliin hin qabu ani nama gaa'ela qabu nama abbaa manaa qabudha biyyaati jechuudha Dubaayii kana keessa uumaan qabu ani waaqa malee kanan beeku gola madaamii duwwaa malee uumaa tokkoon beeku abbaa feete gaafachuu dandeessa jechuudha garuu kan nama kanarraa barbaadu waan biraatu hin taane dafqa kiyya barbaadaan dafqa kiyya farankaa tokko irratti mul'isuudhaan. Obsi kuni ani gaafachuun dirqama koodha maaliif beektaa kana dura jaarsummaa teenyee haasaa qabuyyuu harka keessaa baasne kanaaf miidiyaa irratti si gaafachuun kun maal wal biraa qabdudha bakka naa deebisteetta deebii kee argadheera birriin kee harkaan fuudhaa hin gaafannaa si gargaarra harkaa fuuna dirqama isaadha bakka kaffaluun booddee garuun kan salaamtaa qabdu taanaanii maaliif deemne goolii dhaabna nu si galee kanammoo gaafachuun koo yakka miti. Yaa gaafachuun kee bareedaadha. Akkatti walitti laatan isintu beeka ka amanuuni dirqaman amanuuni kottaa ittanii miidiyaa irratti laabaluu akkas nu godheetti dhumarratti yookiin firoomtanii yookiin duubaan borootiin araaramtanii fira taatanii nuuf diina taatu. Maan diina horadhaa inni si gaafadhan. Miitiin kee kun immoo anaaf deebii ga'aadha. Bakka. Yaa akka yaadni keellee bareedaadha illee nan furadhaa yaada biraa waliin kana qofa irratti erge durillee irratti hin ergu'anii kana qofa isayyuu dogoggoruu. Amma obsi akkana goona obsi akkana goona gaaffiin sooyyee sirriidha wama gaafatamuu qabu gaafatte waan hubachuu qabdu anuu kan jiraannaan hin dubbadhu anu sooyyee qofa yoo osoo hin taane wanta akkasii jiraannaan hayi hin jiraannaan hin dubbadhu sooyyeenis immoo waan gaafatamuudhaa qabu si gaafatte ati immoo deebisteestaaf amma sooyyee bifa haaraatiin dubbisi sooyyeen karaa fedheenu siifa gaafattu irraa siifa fuutu walitti illee sina fiddu yoo lolteetta ta'e akkamitti fixa namni tokko gidduutti jedhu amaanaas sooyyeetti kennan nuuf itti namanna wal fokkisiisuun gaarii miti. Ani bilbila isaa gaaf tokkodha kaniin bilbilee fi mucaa kana wajjin gaaf tokkodha kaniin bilbilaan haasa'e amma immoo lammaffaa sii fedheenan bilbilaanii mucaan dhugaadha waldaa keenyaatii tajaajilaa kanaafi bilbilee gaafachuun immoo dirqama kootee jechaadha tu masin hin jenneeyyuu dirqama narra jira tokko shamarranii lammaffaa immoo maaddii tokkorraati nyaannaa dirqama dhagaafachuuni. Dirqama obboleettummaadhaa jechaadha. Iddasii booddee immoo waa inni jedhee tokkummaa mattisiin beeksisa tokko. Galatoomii ulfaadhu giiftii koo umurii dheeradhu fayyaa argadhu. Galatoomii. Si waammannee sin dhabne galatoomii nu jiraadhu anillee nan hordofaa. Yoo eenyu ta'es rakkoon tokko hin jiru tarkaanfiis aga dandeenye waan fudhannu qabna hojii isaa balleessuu hin dadhabamu wanta biraa yoo dadhabne sana boodatti deemee rakkoon hin jiru. Yaa. Galatoomi ishii sooyyee bakka kanumaan si barbaade bakka keessummaa kee keessummeessi. Haa ta'u ishi. Ookoo fayyaa ta'a ishi. Sooyyee. Awwaleen immoo si waamaa jirti. Fooloonaa deebisimee waanan keessaan si barreessu jira adoko. Maani fuudhuuf immoo maani sargiidha. Ana awwaleedha no waa biraa wayii sitti muufani sooyyee koo. Awwalee musammaa. Garuu awwalee keessa baddee jirta nu biraati. Ishi. Bakka sooyyee koo kanumaa si barbaanne kabaja siifa kennu ulfaadhu.
Thank you gooftaaf. Ayyee ish amiin amiin. Ayyeeti bakka gara keessummaa keetti deemuu dandeessa. Daarektiillee si bilbilaanii soyii. Bu'ii nurraati atis agalatoomtu dhugaa. Oolmaan baay'ee galatoom ulfaadha. Fayyaa argadhu mootii ana. Mootii ana naman hin beekne na goote malee ati rakkoon kee naman si beeku akka naman si hin beekne na goote ana harkaa waliin dhaate. Ana nama si beeku. Okay. Obsi sooyyee dubbi. Dan dubbisa garuu tokko sitti xiqqoo ishee mucaan masii jedhamtu azzalaati. Isheen illee akkuma kiyya isa mucichuma irraa qabdi azzalaati na galchisiin jechaa. Giifti. Tokko goolamni tokkotti tarkaanfanna sii galee gamaa gamanaa walitti finne nurkaa bada tasgabbaa ishee giiftii qo'atti bu'ii amma bu'ii tokko qabnee namni nama kana himattu amma kee xumuramutti obsuu qaba wuran.